qulqulleeffadheera. Sa'aatiitti wanti suni raawwatame jedhamullee harkan keessaa gara sa'aatii bari'uudhaaf yeroo jedhu sa'aatii 11tti raawwatame naan jedhanii. Garuu mana tokko keessa wajjin turanii kanammoo afaan isaarraa ijoolleenis hiriyoonni kiyyas dhaga'aniiru. Amma wanni guddaan maalii namni mana keessa jiru namni yeroo sanatti namni sun bira jiru seeraanis hin to'atama sun ifaadha. Garuu isatu kana godhe jechuun miti seeraan wanti sun to'atama jechuun namuma dubbiin sun dhimmi sun yeroo raawwatame namni bakka sana jiru dirqama obboleessi jiraachuu danda'a obboleettiin jiraachuu dandeessi. Halkan sana bari'uudhaaf suubii sa'aatii 11 keessa wantichi kan raawwatame sa'aatii sanatti maaltu ta'e kaleessa maaltu ture dheengadda maaltu ture se jedhu inni qorannoodhaan waan ifa ba'uudha. Wanni guddaan baay'ee nuyi of eeggachuu qabnu xiinxala mataa keenyarraa of eegne dhimmi kuna wanti warri dhimma isaa ilaallatu qoratanii qulqullinaan akka isaan uummatatti ifa godhan barbaachisaa natti fakkaata. Maaliif amma argitee sila margitee bakka dhaloota isaattis geessuudhaaf akka jaarsummaarra turanii abbaan mucayyoo kiyya naaf fidaa ana ta'uu waallata. Naaf fidaa jedhe bakka dhaloota isaatti jedhu abbaatti jaarsummaa yeroo 2-3 akka ta'an natti himanii hiriyoonni si as jiru namooti si beekanii si waan garii asitti owwaalamuu qabdi akkasii namaarreedha jedhameeti jaarsummaa si'a 3 ta'anii sadanuu fashalaa'ee amma isa dhumaa guyyaa borii owwaaluudhaaf akka walii galaniif maatiinis gara Finfinnee akka dhufan irratti walii galame maatiin gara Finfinnee dhufaa jiru jechuudha. Soo sanaaf aga sanaatti jala buunee nu illee hordofaa jiranni guddaan maali? Dhugaan mucayyoo kanaas dhokatee hin hafin. Argitee dhugaan mucayyoo kanaas maaltu ta'e namni murtoo akkamiidhaa murtee ofirratti murteesseef yoo rakkoo tokko malee fooqii sanarraa of darbachuu danda'a. Maaltu ta'e argitee dhugaa sana duuba jiru baruu waan barbaannuuf warra kaaniifis barnoota ta'a waan ta'eef dhugaa sana duuba jiru sana dhugaan sun akka baatuu fi sagalee ta'uu danda'u qabna jechuudha. Yaadattu daadhii galaaniin daadhii galaan utuu cidha weellisaa jiru dhugaan gurbaa kanaa bakka inni ga'eetu beekin akkasumatti yaadde dhugaa hacaalus yaadadha. Sanaaf nuti dhugaan ilma namaa kamiyyuu dhokatee hin hafini. Gurbaa obboleessi keenya tokko poolis xaabiyaa Buraayyuu biratti tumanii mana keessaa gadi baasanii kaleessa ajjeesanii reeffa Wallagatti geessanii owwaalan walla tumanii mana kiimii geessan lubbuun keessaa ba'e Buraayyuutti bara kaleessuma kunis. Sanaaf nuti hamma barsiisaa sanii miti barsiisaa sanii hammam nuti lubbuu Oromootiif lubbuu saba keenyaatiif fi hammam lubbuudhuma ofii baannu kaleeyyuu nuti akka artifishaalii akka shaangulliittiitti wayyaa fannisan tokkotti ilaalaa jirra malee akka namaatti ilaalaa hin jiru. Lubbuudhuma baannu kaleeyyuu qaalii ta'uu keenya yeroo tokko tokkoon irraanfanna natti fakkaata. Sanaaf dhugaan ilma namaa dhossuudhaaf hin tattaafatina. Dhugaan ilma namaa dhossuudhaaf waan tokko yaalii kamiiyyuu hin godhina. Dhugaan ilma namaa yeroo hundumaa ifatti haa ba'u. Haadha manaa keessanii, haadha keessanii, obboleettii keessanii, mucayyoo durbaa manaa qabdan. Mucayyoon kun sanaaf dhugaan namaa kallattii kamittiyyuu argitaniittu. Yeroo duras as biyya alaa kana keessatti Jarmanitti waan ta'e argitaniittu. Obboleessi keenya weellisaadha. Taajuu Shurrubbee irratti waan raawwate argitaniittu. Waan ta'e argitaniittu. Dheengadda dhiyeenya kana Minisootaatti waan ta'e argitaniittu. Argite? Soo sanaafi dhugaan kunii haa ba'u. Dhugaan sun akka ba'uu fi dhiibbaa nuyi gochuu dandeenyu piroofaayil piichariin tala kanaas godhadhaa sagalee taanee dhugaan jirtu garuu uummatatti ifa haa ba'u. Sana barbaachisa. Dhugaa ilma namaatiif dhaabbachuu qabna jechuudha. Maaliif seexanni daba gurguddaa hojjechuu danda'a abbaa manaa fi haadha manaa. Hafuura. Xiiqiin jiraachuu danda'a, hinaaffaan jiraachuu danda'a. Mucayyoon kun immoo barzidee ishee guyyaa barzidee ishee boriin jiru har'a waan kun raawwatamu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf ulfaataadha. Argitee? Sanaaf dhimmi qorannoodhaan itti adeemamuu qabu. Aaddisu fakkeenya fi mee asirratti guyyaa barzideen ishee har'aa jedhan yeroo du'aa arganne amma gaafa akkas ta'u hiriyoonni ishee achiin naquu namni baay'ee manatti hin argamu jechaadha. Jala bultiillee hin naqu hiriyoota baay'ee qabdi.
innis akkasuma yeroota baay'ee qaba kana durallee arginee jirra. Dhiyeenyuma kana ayyaana darbe ji'uma tokko dura ijoolleen Finfinnee kana tiiktokaroonni baay'een mana isaa dhaqanii suuraa innaa waliin ka'an arginee jirra jechaadha. Suuraa poosti godhanii ta'u. Namni sa'aatii sanitti sa'aatii 11 kan halkassani inaaffaa maali kan namni irriiba keessa ol jireeto an kana raawwatu akkamitti ta'u namni irriibarra jiraa iyyuu bee. Yaa na hubadhu si'a tokko na hubadhu akkas jechuu kooni ilaa wanni guddaani keessattuu namoonni ogummaan ogeessi fakkeenyaaf qorannoo irratti warri beekumsa qabanii bari warra koon complicated ta'an akkasii yeroo uumamu biyya laatti namooti argitee waan sana irratti qorannoo bilchinaan karaa geggeeffamuu danda'u irratti waan sana irratti warra ibsa kennan warra seeraa warra argitee warra qorannoo waan poolisiidha muuxannoo qaban yoo jiraatanii waan akkasii yeroo uumamu akkamittiin dabalataan qorannoon akkasii geggeeffamuu danda'a jedhu malee intanii miti. Kanaaf amma wanni guddaan maali wanni guddaan wanta kana kaabaanis ta'e kibbaanis ta'e dhugaan mucayyoo kana hin ba'a. Kana beekuu qabna jala murre. Inuma ba'a dhugaa mucayyoo kanaa jechuudha. Dhugaan see ba'uu qaba. Nuti sagalee haa taanuudha kanan jechaa jiru malee abalutu kana godhe jechaa hin jiru. Namni yeroo sanatti isee wajjin turte nama 3 ta'uu danda'a, 4 ta'uu, kaleessa hiriyoota isee mana rifeensaa wajjin turan ta'uu danda'a. Nyaati isee nyaatte maal fakkaata? Bakki iseen kaleessa oolte maal fakkaata? Bilbila isee irratti eenyutu itti dawwale? Text message maalii qabdi? Waan akkamiitu ture? Wanti jedhu sana hundumaa warra qorannoo sana geggeessutu sana hundumaa illee xiinxalee bifa sanaatti dhufuu danda'a jechuudha. Amma danda'ametti garuu warri ogummaa akkasiidhaa qaban utuu ibsa irratti kennanii akkatti waan akkasii fa'aa geggeeffamu gara fuulduraafiyyuu utuu ibsa fa'aa irratti kennanii namoonni muuxannoo akkasii qaban fa'aa yaada dabalataa akkasiidhaa irratti kennanii irra caalaa wayyaadha. Maaliif yaada mataa keenyaan akka barbaanne haasa'uu dandeenya argitee? Abbaa manaa faadhamee gidduutti kan uumame wanti kun garuu argitee sa'aatii sanatti namni biraawwan bira hin jiru argitee isaaf isii wajjin ture namni tokkoyyuu hin jiru halkanii ganama bari'uudhaaf jira sa'aatii 11 ta'uufi argitee sanaaf isa kanaa argitee lamaan isaaniiyyuu nuuf obboleeyyan keenya waan tokkoyyuu gama qabuu hin jiru gamanatti qabuu hin jiru jechuudha. Dhugaan garuu haba'uudha. Sanaaf dhugaa obboleettii keenyaa fi hanga dandeessanitti dhugaa bu'uura godhadhaatii dubbadhaa jechuun barbaada. Please of eeggannaadhaan maaliif dhugaan obboleettii keenyaas akka hin banne sirrii daba ta'es immoo akka tulluun sila jedhetti obboleessa keenya illee akka hin raawwannetti of eeggannaadhaan haasofnuudha waan gochuu qabu. Hubannaadhaan haa goonuu kana jechuu barbaade fayyaa ta'a kan. Galatoome artiist Addisuu baay'ee nama gaddisiisaa mogoroolseessis modereetaroota mogoroolseessis artiist mogoroolseessisaadha ergateera natti fakkaate. Amma dhiyeenyuma kana intalli tiiktokoroonni takka asii Finfinnee keessatti ajjeefamtee kosii keessaa argamte. Intala beekamtuu wayiiti. Wagguma darbe kana biyya Arabaa keessatti qabbanneen ajjeefamtee dhugaan ishee awwaallame. Ammas biyya Saudi Arabiyaatitti kaleessaaf dheengadda irra turre dhimma kana ajjeefamtee dhugaan ishee awwaallamaa jira ammas. Abbootii gadaa dhabne, jaalbattee dhabne, hayyoota meeqa dhabne, Haacaaluu dhabne, meeqa mararte meeqa. Ammas Andu'aalami lubbuudhaan jiraatu malee manuma hidhaa keessatti dhabnee jirra jechuudha. Gara lachinuu dhabnee jirra. Uummanni Oromoo nama jabaa kana dhabee jira. Haati ilma kiyya aadaraa isinitti kennadhe har'arraa eegalee ta'uu jette gaafa albamni isaa eebbifamu. Tullu please wannoodha maaliif waan akkasii laamma argitee maa inni ilaal Andu'aalam to'annaa jala oole jechuun Andu'aalam waan kana raawwateera jechuun argitee hin beeknu soo sanaa fi isa kana nuti amma maal barbaanna inni guddaanii ilaali akka ati silas kaaftetta obboleessa kana irratti shirri dabaa kan dalagamnetti dhugaan jirtu kana waan jedhu tokko qorannoon suni bifa bilchaataa ta'een qulqullaa'ee gadi uummatatti bahee haa dubbatamudha.
poolisiin isa kana qulqulleessee seeraan ilaa sirnaan qulqulleessee akka argite uummataaf ifa godhu irratti nuti sagalee haa taanudha. Amma garuu Andu'aalamiin dhabneerra isii dhabneerra wanti jedhu ani natti hin fakkaatu. Maaliifi hanga waan kana dhannee dhugaa waan kana bira geenyee barrutti isatu kana godhe jennee haasa'uudhaa fi dhugaadhaa wanna guutuu hin qabnu. Garuu obboleettiin bira jiraachuu dandeessu, obboleessi jiraachuu danda'a. Sa'aatii sanatti maal tokko uumame ganaa kana wajjin wal qabate waan baay'een bahuu danda'a ta'an beeknu. Sanaaf amma murtoo akkasiirra ga'uunis ulfaataadha. Sanaaf of eeggannoo barbaachisa kanan jedhu. Sanaaf biliis akkasitiin ilaaluun gaariidha. Maaliifan kana jedhe seete addisu yoo mucaa kana irratti illee shirri dalagame yoo ofiisaatiif illee godhe dhabnee jechuu barbaadetti manuma hidhaa keessa ta'a. Yoo shiraanis ta'e yoo ofiisaatiinis godhe jechaadha. Kana waan ta'eef kanaafan kana jedhe anyways uummanni dhiibbaa gochuu qaba. Mootummaan gadi bahee tooyi lakki isatu akkas godhe hoo jedhe fudhachuu hin qabnu. Mucaan mataa isaatiin dubbachuu qaba jechaadha. Intarbii gochuu qaba. Mootummaamti miidiyuma isaati irratti saniin alatti gadi baheetu mootummaan isatu akkas godhee